Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya obboleettiin xiyyaa jechuudha Asiyaan biyaansi waggaa torba osoo hin taane saddeetii keenya. Utee joolummaa maatiin harkaa namni deebi'ee saddeetiin harkaa. Eegoo shagoorii boo'iffataa. Nyaatuna dhaabbattee hin daagannee takkaa. Utee joolummaa maatiin harkaa namni deebi'ee saddeetiin harkaa. Eegoo shagoorii boo'iffataa. Nyaatuna dhaabbattee hin daagannee takkaa. Acha marka fune daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen maatii koo taatan Kushfaat Shoo yookiin damma jaalalaa jalatti argamtan hundi keessaniyyuu baga nagaa taatan isin jedha. Nagaa kootii fayyaa kootii kan itti argamnu jechuudha. Haadhiidhaatti argamna bakka bareedaa jechuudha. Har'a keessumaa bareedaa wayii isiniif dhufee jira. Dhiyoo tana surprise na gootee turte yookiin mufaajaa na gootee turte obboleettiin xiyyaa na bira argamti. Kanaaf obboleettii xiyyaan wal isin barsiisa na biratti argamti jechuudha. Har'a bakka bashannanaa yookiin haadhiqaa na fiddeerti. Kanaafuyyuu mee kottu as dhume. Assalamu alaikum jedhime. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan bisa Sagalee ol fuudhi qaamaat nyaata wajjin nyaanne. Baga nagaa taate. Kanaaf maqaa kee maqaan kiyya Asiyaa jedhama. Ayyee Asiyaa keessatti argamtu Imaaraatitti argamtaa jechuudha. Imaaraatii keessa jirra. Anaaf si osoo wal argi waggaa meeqeeniti? Kana waggaa jaamuu shanii. Jaa. Maal taate? Waggaa torba baqa. Kanaaf daawwattoota keenya gaafa si biraa deemu xixiqqoo wayiitiin ture. Amma guddoodhaan si kunoo. Amma guddoodha badhaan. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya obboleettiin xiyyaa jechuudha Asiyaan biyaansi waggaa torba osoo hin taane saddeetii keenya gaafa san isin xiqqisuudha yoo akka ammaa kanaa miti. Akka carraa ta'e anis jechuudha gara Imaaraatii erga dhufeen booda isii argee obboleettii xiyyaa dhufee isillee akka carraa taatee bakka hojii jirtu waan taateef akka dhufeeti battala sanitti argee isin hin dhiyeessine. Kanaaf isillee nama na bira dhuftee na bira jirti. Obboleettii xiyyaa asumaan wal bara. Asiyaa jedhamti. Asiyaan immoo karaa chaayinaala kiyyaatiif haaraa yookiin yeroo lammaffaadhaaf karaa chaayinaala kiyyaa dhufte gadda affeerraa naaf gootee kabajaa isin naaf qabdaniif isillee jechuudha. Kabajaa keessaniif na affeerte isin immoo kabajaa isiidhaaf koomentiidhaan maal akka jettan immoo abdii isinirraa qaba. Kanaaf Asiyaa na arguu keetiif gammadde? Baay'ee gammade. Amma ana wajjin obboleessa baay'ee asii qabdaa sun moo anuma qofa? Obboleessa tokkolleen jira. Ayyee. Durbiillee baay'ee qaba. Okay. Si qofaa miti kanaaf illee durbiiwwan baay'ee qabnaa miti ture. Kanaaf daawwattoota kiyyaa Asiyaan jechuudha ana qofaa miti obboleessa biraa isinii qabdi asii. Kana dura isiniif affeereen ture. Kanaaf obboleessa kee argachuuf maal sitti dhaga'amee natti? Baay'ee tokko gammadee jira. Ayyee. Akka gammachuu baay'ee qabaa isiniin jenna. Okay, galatoomee anillee si argachuu kiyyaaf hedduu gammadeen jira. Turtii waggaa dheeraa booda wal argine jireenya baqaa keessatti warri obboleeyyan isaanii yaadaa turan biyya jiran warri wal arguudhaaf hawwan mee maal jettee dhaamsa dabarsitaa? Kanuu agarre kanatti isinillee wal agarsiisu. Ani garuu mataa kiyya baay'ee tokko gammadee isinillee akka gammadanii obboleeyyan keessanii fira keessanii wal argitan hawwii isinii qaba jedhan. Okay, daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa jechuudha warri maatii keessaniin gargar fagaattanii jiraataa jirtan namni ka obboleessa ofii obboleettii ofii waggaa argan gammachuu daangaan qabne takkatu namatti dhaga'ama. Kanaaf gammachuun nuti gammanne kana isinillee warri obboleessa maatii keessanii irraa fagoo jirtan rabbiin nagaan maatii keessanii wal isin agarsiisu waliin isin gammachiisu jaani. Okay, akkuma argite kana ammoo ammas obbolaawwan hafan warra biyya jiran immoo maatii biyyaa hoo yaaddee jirtaa miti gaafa argitu immoo gammachuu akkamitti dhaga'ama? Badhaan itti gammada qaba. Okay, kanaaf yeroo tokko wajjin deemnee ilaalla qaamaati. Inshallah, rabbiin jedha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Anaaf isillee jechuudha amma erga wal harkannee jennee isillee yeroo xiqqoo irraa turteerti maatii osoo hin argin. Ani immoo daran baay'ee tureen jiraayyuu maatii osoo hin argin isis osoo hin argini. Guyyaa tokko immoo anaaf isillee wajjin kaanee maatii keenya bira dhaqnee maatii keenyas immoo isin barsiisna.
maatiin keenyas eessatti akka dhalatan eessa akka jiraatan gammachuu isaan qaban immoo gaafa nu argan immoo wajjumaan laalla guyyaa tokko jechuudha akkuma isiin wal argineetiin isilleen sarpiraayiz na goote kana nutis immoo isin sarpiraayiz gochuun keennan oolu maatii keenya bira deemnee maatii keenya illee wal isin barsiisna jedhee abdiin qaba. Kanaaf bakki itti argamnu kun maal jedhama naannoon kun? Adiiqaa Jaayilii jedhama. Adiiqaa Jaayiliin kun eessatti argama? Aleen keessa. Oke, Imaaraat yookiin biyya Dubaay magaalaa Aliyeenitti argama jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee naannoo kana ni dhuftaa? Ni dhufee. Yeroo hojiirraa dhuftu yeroo tokko yeroo si dabbaru as dhuftaa jechuudha. Okay, durbiiwwan kee wajjin dhuftaa? Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya warreen Dubaay magaalaa Aliyeenitti argamtan jechuudha. Adiiqaan Jaayiliin kana fakkaataa kun akkuma argitaniin hedduu bareedaadha. Baay'ee bal'oodhalleedha. Kanaaf obboleettiitti wajjin yeroo gaarii itti dabarsaa jirra. Asiin argitan bishaan duubatti argitanii akkatti guddigaa. Kanaaf ni dhaamsaa fi Oromoodhaaf dhaamtuu ijoollee biyya biraa jiraniif dhaamtuu ijoollee immoo hojiirraa baaniitiin hojiitti deebi'uu didaniif dhaamtu san birattis immoo ijoollee biyya kana osoo maatii isaanii argin turaniif dhaamtu ni maaltu jiru? Warra maatii siin argirratti nagaan biyyatti siin galchee nagaan karaa warra keessanii wal qunnamtaa godhu. Amiin. Warra mootu biyya kana dhufuu fayyadullee rabbiin sinaaf isin jenna. Warra mootu Oromoo hundaafuu rabbiin bilisummaa sinaa agarsiisu. Okay, warri kaayyoo malee jechuudha akka carraa ta'anii biyya namaa kana dhufanii kaayyoo biyya kana dhufaniif dagatanii nama maal jettan? Maal namni waa'ee biyyaa bahee rabbiin waan biyya bahaniif sinaa yaadachiisa. Kanaafuu kaayyoo manaa baataniif illee hin dagatina jettan. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha obboleettii kiyya wajjin turtii bareeda dabarsaa jirra. San birattis immoo warri biyya keessanii baatanii maatii keessanis wal argin rabbiin maatii keessan nagaa wal isin agarsiisu. Warri gaafii hedduu kana dura natti dhiyeessanii na gaafataa jirtan obboleettii kootii akkuma argitan Asiyaadhaan wal bara. Yeroo biraa immoo yeroo maatii keenya bira deemnus jechuudha maatii keenyanis wal isin barsiisna. San birattis jechuudha namoonni immoo biyya baataniitiin kaayyoo biyya baataniif dagattanis kaayyoo keessanii hin raaffatinaa kara kaayyoo keessanii deebi'a. Hojii keessan hojjedhaa maatii keessanii rabbi nagaa wal isin agarsiisaniin jenna. Mee kanaafuu yuukaa isilleen waan jiru mee wajjumaan deddeemnee ilaalla. Nu wajjin turaa isiniin jenna. Yayyaanee ilaalla. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Sistariin tiyya akkuma kiyya dheeratti garuu xiqqooti. Xiqqooti maal taatee gabaabbatte? Maal taatee gabaabbatte? Duraan dheertuu natti hin fakkaattu sila gaafas biraa deemu xiqqoo dheertuu turte. Nyaattee furdattee gabaabbatte. Nyaattee furdattee gabaabbatteere? Kanaaf daawwattoota kiyya akkuma argitan jechuudha. Ganaa umrii daa'imummaa isiin xumurree ganaa dheerataa jirti. Akka daftee dheerattee na bira geessu abdiin qaba. Du'aayii godhaaf xiqqoo dheerattu. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya jechuudha. Adiiqaan Jaayilii kana fakkaataa hedduu bareedaa hedduu miidhagaa akkuma argitan jechuudha. Kanaaf margaa fi bakka bishaanii bakka babbareedaa bakka immoo namoota hedduutu asitti argama. Kanaaf turtiin keessan ammas nu wajjin haa ta'u isiniin jecha warreen immoo akka nuti yeroo dheeraa turree wal argineeti wajjin gammadaa jirru kana maatii keessanii wal argitanii gammachuu barbaadan immoo rabbiin maatii keessanii nagaa wal isin agarsiisu isiniin jedha. Kanaaf turtiin keessan wajjin haa ta'u anis immoo siistuuti yoo wajjin waan as jiru isin daawwachiisna. Akkuma argitanii baay'ee miidhagaadha naannoo illee. Amma qilleensi warra kara qabbanaatti deebi'aa jiran fakkaata. Biyyi yeroo qabbanallee sirriitti qabbanoofte jechuudha. Yeroo qorraa baxaan itti qorriti. Yeroo akkasumatti ho'i kan hin malee. Kanaaf akkuma argitan jechuudha argaa jirtan jechuudha. Kun timira jechuudha. Akkuma argitan timirri akkana jira. Warreen bosona Oromiyaa yaaddanillee kun Adiiqaa keessa bakkeen babbareedatu jira. Akkuma argitanii. Namoota hedduutu jira. Addunyaan tun asumatti argamti jechuudha. Biyyoota garaagaraa irraa namoota yayyaa'antu argama. Imaaraatti kottaa. Warreen Imaaraatii dhuftan kottaa. Kanaaf waa baay'eetu jira waliin laalla.
bosona Oromiyaa fakkaattiilleedha bakkeen takka takka mukkeenii fi waan garaagaraatiin. Oromiyaa liqqisuu fakkaatti. Akkasii. Kunoo asitti illee akkuma argitan jechuudha uummanni suuraa irraa. Akkuma argitan jechuudha. Uummanni zanaa jira. Assalaamu alaikum. Akkam jirtan? Mee maaliif bakka kana dhuftan? Oke, hedduun kun iddoo bashannanaati. Tole maal jedhama naannoo kun? Oke, afaan warra Arabiffaati no? Hadiiqaa jaahilii jechuun kun hiika biraati no? Tole daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha isaanis asitti argamanii bashannanuuf dhufan jechuudha. Anillee obboleettichi hojii yeroo gaarii dabarsaa jira. Hundi isaaniitu zanaa jiranii warri naannoo kanatti argaman hundi isaatu jechuudha. Namoota adii jira, gurraacha jira, bulee jira, boora jira, daalacha jira, diima jira. Namni hin jiru naannoo kana. Amma fakkeenya ani gurraacha siiftuun xiyya magaalaa. Warri nama argitan sun diddiima illee ni jira. Booqaa fa'aatu jira namni. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma argitan jechuudha. Namoota hedduu jira. Naannichi naannoon sirriitti bareeda. Akkuma argitan jechuudha. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa baga nagaa taatanii isin jaalladhaa isin kabajaa warri nu hordofaa turtanis jechuudha. Share, like, subscribe gochuu hin dagatina. Comment irratti illee yaada babbareedaa nu barreessaa. Yaada waan nu sirreessuu qabnus immoo nutti himaa jalatti gorsa nuu qabdan nu gorsa. Kanaaf daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Mee gara fuulduraatti noo maal akka fakkaatus xiqqoo isin agarsiisa. Kanaaf karaa galgalaati jechuudha. Dubaay gara galgala magaalaa Ali'een paarkii jaahiliin jechuudha baay'ee namatti tola. Kanaaf waan jiru xiqqoo isin agarsiisa. Isin wajjin turaan affeerraa kiyyaa isin jaalladhaa isin kabajaa. Viidiyoo itti aanutti wajjumaan qunnaa isin jedha. Bani
tirinye